keessaniyyuu araarri nageenya waaqayyoo isiniif baay'atee galgala kana jiraannee fuula isaatti akka dhiyaannu sanu gargaare waaqayyo abbaa keenyaaf karaa addaan galata addaan fu'ame dhiyeessaati. Qayyabannaa keenya kanaan dura addaan citee ture bu'uura amantii Adventistii guyyaa torbaffaa kan bara 1889 isa jalqabnee turre itti fufneetiin jenne jechuudha. Jidduudhaan addaan citee ture. Har'a immoo kutaa saglaffaa isaa itti fufna. Akkuma kanaan dura ilaalaatiin turre macaafa qulqulluurraa ilaalaa caafata raajii irraallee kennameetiin jedhe moora macaafa qulqulluurraa ilaalleetiin jenne jechuudha bu'uura amantii keenna. Macaafni qulqulluun maal jedha akka jedhu kallattiidhaan jechoota tokko tokko gara macaafa qulqulluutti fidaa. Macaafni qulqulluun maal akka jedhuufi akkasumas immoo har'aa akkamitti akka fudhachuu qabaanneetiin jennu wantoota ilaalleetiin jennu argineetiin jenne jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. Waaqa nu gargaaree carraa dabalataa nuuf laateef dhadhallee guddaa sagalateeffataati. Amma immoo hundumti keenya iyyuu gara qayyabannaa keenyaatti yeroo deebinu kadhaadhaan jalqabneetiin jenna. Waa'ee faarfannaatiif guddaa waaqayyoon galateeffannaa. Lafa abbaan cidhaan jirretti ammoommonni baay'ateera jedha. Abbaan cidhaa baay'ee murteessaadha cidhicha irratti. Kanaaf waaqa dhugaa beennee cidhichaaf qophaa'uun warri cidhaaf affeeraman abbaa cidhaaf isaan waame beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf faarichaaf abbaa faaruu faarsellee waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu jechaatiin amma immoo mee kadhata godhannee gara qayyabannaa keenya guyyaa har'aa kutaa saglaffaa fi yookaan immoo akka bu'uuraa amantiitti immoo 21ffaa 22 23 fi 24 gaggabaabsinee ilaalleetiin jenna. Yookiin immoo kutaa itti aanutti xumurraa yookiin immoo kutaa lamaan itti aanutti xumurreetiin jenna. Achiin booddee gara qayyabannaa biraatti seenne jechuudha. Meen kadhanna. Guddaa si galateeffanna waaqayyo abbaa keenya carraatiin ulaatteetu adda. Siin jiraanne nama taane kallattii hundumaan situ nuuf dhaabbate. Dhugaadha kanaaf galatana lamaan biraa waan jennu qabnu karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Ammallee wallaala irra darbaa keenyatti nu dhiisi dhugaa dubbii kan keetti nu barsiisi. Keessaanuu yeroo itti ergamaa sadaffaa dabarsuu qabnu kana keessatti dhugamaan gareen lama addunyaatti bakka lamatti adda ba'aaru garee ofii dhaabbannaa ofii mirkaneeffataara. Nullee garee 144 akka ta'a. Mallattoo keef kan ilma kee abba ofirraa akka qabaannuuf hafuura qulqulluu isa jireenya keenya samiitti nu hidhuun nu mallatteessi nu guuti. Fedha kee raawwadhu. Dhugaa dubbii keetti nu barsiisi. Maqaa tokkicha ilma keessattiin biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen. Ameen. Guddaa waaqa keenya galateeffannaa. Jaalalli kunuunsi nu addadha. So akkuma kanaan dura iskiriinii irra baruun yaada jiru isiniif qooda. Achiin booda wajjinumaan ilaalaa gara fuulduraatti deemneetiin jenna. Waan waaqayyo nu godhe hundumaafuu sagalateeffataati. Kutaa darbee gara xumuraatti yeroo finnu kutaa 8ffaa jechuudha. Gara xumuraatti yeroo laallu ergamoota sadanii bu'uura dhugaa ergaa kanaa akka ta'eetiin jedhu waldaa kanaa akka ta'e ilaalleetiin jenne jechuudha. Ergamoota sadanii. Ergaan ergamoota sadanii bu'uura ergaa kan waldaa kanaadha. Ergaa ergamaa tokkoffaa maal jedhaa? Waaqayyoon sodaadhaa, ulfina illee kennaa fi isa bishaan burqituu galaanaa uume isa gadaa jedha. Isa bishaan burqituu galaanaa uume. Inni bishaan burqituu galaanaa uume eenyudha? Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 si waaqa tokko nuuf garuu waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Isa bishaan burqituu galaanaa uume isa gadaa. Isa waan hundumaa uume jedhu eenyudha? Abbaan. Abbaan immoo karaa inni uume karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos uumeetiin jedhe jechuudha. Kanaaf ergaan ergamaa tokkoffaa waaqa beekudha. Waaqa dhugaa beekudha. Isaaf sagada maru, isaaf ulfina maru kennuudha. Isa sodaachuudha jechuudha. Waaqa dhugaa sin jechuudha. Baay'ee gaarii. Ergaan ergamaa lammaffaa immoo dhugaa waa'ee waaqummaa kana isaaf sagaduu, ulfina isaaf kennuu, isa sodaachuu, isaaf waan malu kana sobaan waliin makuudha jechuudha. Baabiloonizim inni jennu isa kana. Kanaaf Baabiloon maal taasisa jedha ergaan ergamaa lammaffaa? Baabiloon kufteetti. Kufuun waynii dogongoraa barnoota dogongoraa dhuguu wajjin wal qabateetiin jedha jechuudha. Kufteetti ka jedhu. Okay, baay'ee gaarii. Itti aansee ka jiru mootu ergaa ergamaa sadaffaati. Ergaan ergamaa sadaffaa kan inni jedhu gareen warra kufee fi warra kufne gidduutti mallattootu godhameetiin jedha jechuudha. Warri kufee warra bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif sagaduudha. Doktoriiniin isaan dhugan kun kan inni jechuudha. Kan bineensichaati jechuudha. Kan bineensichaati jechuudha. Doktoriiniin dhugan kun isaan mallattaan.
warra erga ergama tokkoffaa kallattii erga ergamoota sadanii kallattii irra lallabanu mallattoo abbaa fi ilmaa ofirraa qabu mul'ata boqonnaa 14 irratti warra mallattaa jedha. Kun immoo mul'ata boqonnaa 14 irratti warra mallattoo bineensichaati kan bifa keenya isaa fudhatanidha jechuudha. Baay'ee gaarii. Arra immoo kan irraa jalqabnu 21ffaan that the time of the cleansing of sanctuary is a okay. Why? Yeah, it's a kind of rat, yes. Malta Yudalet in Jenne, that's the sanctuary of the new covenant is tabernacle of God in heaven. Amma, Uma God and Ilbokona Sadek of cleansing of sanctuary, judgment to a jewel break out in your Mute Wajin, can well break out in Jerudan, Kagabuya, that Latidan, Derbinet in January. Dem to Kofarian, Nijuru. That's the time of the cleansing of sanctuary, synchronizing with the portion of third angel message. Yeroon itti manni qulqullummaa sanii qulqullaa'ee hin jiru manni isaa warra bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif sagadanii fi warra waaqa dhugaatiif sagadan gargar baasu. Warri bineensichaa bifa fakkeenya isaatiif sagadanii garee ofii adda ba'ee xoofoo waaqayyoo sana akka isaan dhugan kan adda kennu. Amma adda baan jechuun maal jechuudha? Murteen judgmentiin kenname jechuudha. Amma cleansing of sanctuary kun maali wal bira qabata? Judgmentii wajjin wal bira qaba. Judgmentiin kun ammoo mana samiititti maalirraa jalqaba? Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 14 9 irratti garee kanneen akkamitti akka yaadu amma kaa'e kanadha. Ergamaan biraan sadaffaan isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaa bifa fakkeenya isaati yoo sagade. Karaa biraatiin abbaaf ilmaaf yoo sagadu dubbisee. Sababni isaa mul'ata boqonnaa 14 irratti mallattoo waaqa abbaa fi ilmaa warra adda irraa qabanii jira. Isaan warra abbaa fi ilmaaf sagadu jechuudha. 14 irratti maal jedhaa? Warra waaqayyo fuulichaaf gargar baanii jedha adda fo'amanii jedha. Faallaa kanaa immoo warra bineensichaa bifa sagadanii jechuudha. Namni bineensichaa bifa fakkeenya isaatiif yoo sagade. Gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate. Mallattoo san adda isaatti yookaan harka isaatti yoo fudhate jechuun gargar ba'eera jechuudha. Bakka judgmentiin almost enhanced theory jechuudha. Amma gareen bineensichaa bifa fakkeenyaaf sagadu kun mallattoon isaanii mallattoofne yeroo amma isaan mallattaanii jiranii miti kun. Kana jechuun isaan mallattaan jechuun judgmentii warra jiraatan irraa qulqulloota irraa jalqabaa keessanii warra du'an irraa jalqabaa achiin qulqulloota warra jiranii darbaa gara dhumaatti ammoo cubbamoota irratti murteen kan darbeef hin jedhu jechuudha. Kanaaf kan akkasii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyoo. Dheekkamsichi kan waaqayyoo fuula ergamootaatii fi fuula hoolichaatti jira. Kanaaf jiraattonni qaama qaban biingiin samii keessa jiraan ni jiru. Abbaan hin jira, ilmi hin jira, kuwwan qulqulloota ergamoota jechuudha. Kanaaf isa ergamootaa fi hoolicha fuulduratti dheekkamsa waaqayyootiin akka inni dhiphatee hin jedhu lafa nu kaa'ee hin jedhe jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaaf inni kuni maal wajjin wal bira qabata? Inni kuni maal wajjin wal bira qabatee hin jedha? Lamaffaarratti warra jiraataniin xumuramee hin jedhe jechuudha. To determine who of the martyred kunniin warra qulqulloota dhugaaf qalamanii hin jedhan jechuudha. No sleeping in the dust of the earth are worthy of the part of the first resurrection. Amma du'aa ka'uu lamatu jira jechuudha. Qulqulloonni dhugaadhaaf aarsaa ta'anii dhugaadhaaf du'anii hin jedhani du'aa ka'uu isa jalqabaa keessaa carraaqu. Du'aa ka'uun inni jalqabaa kuni qulqulloota of keessa qabata jechuudha. Qulqulloota of keessa qabate hin jedhu. Du'aa ka'uu isa jalqabaa keessa cubbamoonni gahee hin qabanii. Du'aa ka'uu isa lammataa ilaalla waan ta'eef amma waggaa 1000 booddee ta'u keessatti cubbamoonni kasaan ka'e. Waggaan 1000 asumarraan bijitaa waggaa 1000 irra jiru waggaan 1000 kuni yeroo itti qulqulloonni samiitti abbaaf ilma wajjin teessoo irra ta'anii mo'ane. Inni mul'ata boqonnaa 3:21 irratti akkuma moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaarra taa'e. Inni moo'ee ana wajjin teessoo koo irra taa'a jedhu teessoo irra taa'u mootummaa fudhachuudha jechuudha. Aangoo, decision, murtee jechuudha. Kun kan raawwatu waggaa 1000 keessatti. Waggaa 1000tti teessoo sanirra abbaaf ilma wajjin teennee hin jenne jechuudha. Qulqulloonni 1144.
akkasumas immoo warri du'aallee kaaniitiin jedhan. Baay'ee gaarii. Waggaan kumni tokkoo kuni cubbamoonni immoo ulfina mul'achuu ilma waaqayyootiin badu. Hin laallaa ammallee kutaan kana laallu waan jiruuf. Waggaa kumni tokkoo kanaaf isaan du'anii hafu qulqulloonni samii jiru seexanni hin hidhamee jedhama. Sababni isaa wanti inni dogongorsiisu tokkollee waan hin jirreef kophaa isaa hafeetiin jedha jechuudha. Hidhame kan jedhamu isa kanadha malee sansalata wayii keessa galee achi ta'a jechuudha. So who is it is leading multitude are worthy of translation. Point which must be determined before the Lord appear. Kunniin kataan oduu gooftaa Yesuus Kiristoos mul'atanii dura ka'anii jijjiiramanii qulqulloonni hin jijjiiramu cubbamoonni du'anii du'aa ka'u qilleensa irratti immoo isa fudhanneetiin jenne jechuudha. Kun bu'uura amantii 21ffaadha. Bu'uura amantii 21ffaadha. Ergaan addunyaaf darbeetiin jedhu maal akka yeroo kam keessa akka jiru. Ergaan kun ammoo addunyaa bakka lamatti akka adda qoodu. Ammallee ergaa keenya ariifachiisa amma addunyaa dhaqqabu qabu akka ta'eetiin jedha. Namni hundinuu garee keessa jiru adda baafatee ilaallachuu qaba jechuudha. Sababni isaa yeroon murteen warra du'anii xumuramee warra du'anii jiraatanii itti fufu akkasumas immoo gareen lamaan mallattoodhaan gargar ba'u yeroo dhumaa keessa waan jiruuf jechuudha. Jabaachuu qaba hundinuu. Inni biraa kanatti aansinee kan laallu dhimma warra du'anii. Amma warri du'an kun dhimmi isaanii maali? Fakkeenyaaf awwaala jechuun maal jechuudha? 22ffaan kana. That the grave where all tendis expressed by the Hebrew word Sheol. The Sheol. Inni jedhu sun grave jechuudha. Awwaala. That the Greek word Hadesh is a place or a condition in which there is no work, device, wisdom, and knowledge. Nor knowledge. Beekumsi hin jiru, ogummaan hin jiru, hojiin hin jiru, wanti godhamu tokko illee hin jiru. Iddoo hirribaa jedhama jechuudha karaa biraa. Iddoo hirribaa. Iddootti namni boqotee iddoo tokko ciisu awwaala jedhama. This is Sheol. Malee waan biraati miti jechuudha. Awwaala jechuun Sheol inni jedhame kun macaafa qulqulluun jecha Sheol jedhu cadhettanii yoo ilaaltanii it is connected with a grave jechuudha. Grave isa jennu awwaala wajjin kan wal qabatedha jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf lallaba jechuudha. Kakuu moofaa keessatti macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 10 irraa maal jedhaa? 10 irraa akkas jedha. Okay. No. Okay. Wanta harki kee hojjechuu beeku hundumaa humna kee guutuudhaan hojjetu. Iddoo lafa jalaa sana dhaquuf jirtu. Sana hojjechuun itti yaadanii waa qopheessuun beekumsi ogummaa hin jiru. Ingiliffaan jechuma fundamental believer fudhatame sana. Whatsoever your hand finds to do with your might. Humna kee guutuudha. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave where you go. Iddoo natti dhattu summaan ni jedhaa. Grave. Grave kan maal jedha? Sheol. Isuma sana jennee jechuudha. Sheol. Hadesh. The word or the deed. As if subterranean retreat, including in accessories and the inmate grave hell pit. Grave hell pit. Kunni hundumaa jechuudha. Tokko jechuudha. Tokko jechuudha. Baay'ee gaarii. Awwaala yookaan ammoo awwaala yookaan grave ni jedhu sun iddoo namni itti beekumsi tokkollee hin jirre dhaakkatee ilaallee hin jenne jechuudha. Okay, kun 22ffaadha. 23ffaarra akka jiru ammoo waa'ee nama du'e. Namni du'e maalni? That's the state to which we are reduced by days is one of a silence. Namni tokko du'e jechuun awwaala jechuun Sheol inni jedhamu awwaala iddoo namni du'e raf yookaan ammoo itti boqotu akka argineef. Namni tokko du'e yoo jenne maal ta'e jechuudha? Silence yeroo hirribaa ta'e jechuudha. Hirriba jechuudha. Hirriba keessaa yeroo itti ka'u jechuudha. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti waa'ee Alaazaar yeroo dubbatu Kiristoos duukaa buutu taani Alaazaar obboleessi keessan maal ta'eera jedheeni rafeera jedhee. Rafeera jedhee. Dhaqee dammasa jennaaniin yoo rafee jiraate ta'e maal ta'uun isaan oolu jedhanii ka'uun isaa hin oolu jedha. Hin ka'a jedha. Jennaaniin lakkii hin du'ee jedhee dubbatee jedhee jira Kiristoos. Hin du'ee jedhee. Okay, hin du'ee jedhee. So then hin du'e jennaaniin
akkamitti akka dammasu jechi jalqaba isaan akka irratti wataaran more understand ta'e. Dhumarra garuu dhaqee du'a keessaa kaasee hirra fee dhaqee dammasa. Kanaaf namni tokkoon du'e gaaf jedhamu silence yeroo cadhisaa inactive. Inactive jechuun womaa active ta'e womaa hojjechuu waan tokko illee inta unconsciousness waa'ee ofiillee yaadee waa murteessu waan tokko illee gochuu akka hin dandeenye. Isa kanadha jechuudha. Kanaaf awwaal iddoo waatti hojjechuu hin dandeenye yeroo ta'u namni du'e sun ammootu nama homaan hojjan hirra fee jechuudha. Mee eerulee asirra jiran kana yoo ilaalleet hin jenne faarsaa 446 lakkoofsa 4 akkasumas immoo mee seera lallaba macaafa lallabaa 9:5 dhee dubbifnaa Daani'el 12 dubbisa. Lakkoofsi 5 irraa sirra maal jedhaa? Warri jiran akka du'an beeku jedha. Warri du'an garuu waan tokkoyyuu hin beekan. Gatiin dadhabbii isaanii deebi'anii hin argatanii seenaan isaaniis hin yaadatamu jedha. Jaalalli isaaniif jibbi isaanii hinaaffaan isaaniis edaa badeera. Wanta aduu jalatti hojjetamu hundumaattis sichi qooda tokkollee hin qaban jedha. Qooda tokkollee maal hin godhanii hin qaban. Kanaaf namni tokko du'e gaafa jedhamu wanti inni godhu hundinuu dagatame jechuudha. Aga guyyaa kamii? Aga guyyaa deebi'ee du'aa ka'utti jechuudha. Kanaaf namni tokko du'e ka jedhamu hafuurrii fi foon gargar ba'e jechuudha. Fakkeenya macaafni qulqulluun ergaa Yaaqoob keessatti ergaa Yaaqoob naannoo boqonnaa 2 lakkoofsa gara dhumaa irratti yaada akka ture tokkotu jira. Maal jedhaa? Baay'ee gaariidha. Akkuma dhagni hafuurri keessaa ba'e du'aa ta'e akkasuma amantiin hojii qabne isheen kan maal taate? Hojii gaarii hin agarsiiftu kan ta'e. Dhagni maaliin keessaa ba'e jedhaa? Dhagni hafuurri keessaa ba'e. Kanaaf namni tokko du'e jechuun dhagna keessaa hafuurri ba'e jechuudha. Dhagni duwwaa. Akkuma gaafa jalqaba Waaqayyo yeroo nama uume biyyoo irraa nama tolche dhagna tolche jennu kana jechuudha. Biyyoo tolche hafuura jireenya godhu itti baafate yeroo kana hafuura nama keessatti uume Waaqayyo akkasumas immoo hafuura qulqulluu fiillee achumaan kenneef jechuudha. Yeroo hafuura qulqulluu itti hafuura itti baafate. Gaafa namni cubbuu hojjete hafuura qulqulluun gadhiisee hafuurri nama keessatti Waaqayyo uume immoo keessatti hafe. Gaafa du'u hafuura qulqulluu duntaane keessaa bahu hafuura waaqni nama keessatti uumetu keessaa baheetiin jedha jechuudha. Sanniin bifa akkasiitiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namni dhimma du'a jedhu qixa kanaan laalla jechuudha. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti warri boqotan hundinuu hirriba akka kaan lafa kaa'a. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Warra obbaafatanii garaa lafaa keessa rafan keessaa baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraaf kaan yelloo jibbisiisa bara baraaf oole. Warra maal ta'an keessaa? Warra obbaafatanii garaa lafaa keessa rafan keessaa jedha. Kanaaf garaan lafaa yookaan ammoo awwaala ni jennu iddoo hirribaati malee si'ool wanti iddoon itti gubatan pargaatorii maal wanti jedhamu hin jiru. Kunniin dogongora barnootaa isa addunyaa faaleetiin jedhedha jechuudha. Itti aansee kan jiru ammaaf kan xumuraa daddamarfaa jechuudha. That out of this prison house of grave awwaala isa namni du'e keessa rafu kana keessaa mankind are brought by bodily resurrection. Qaamaan kaanamni. Akkuma Yesuus Kiristoos qaama tuqaniin ka'e. Namni illee eenyummaa beekamu ka socho'uun ta'a jechuudha. Garuu defektiin qaama isaa keessa jiru. Hir'uun jiru. Madaan jiru hundinuu sirraa'ee wal qixxaa'ee achi keessaa maal godha jechuudha? Baya jechuudha. Baya. The righteous have been a part in the first resurrection. Du'aa ka'uu isa jalqabaa keessaa warri qooda qaban which take place as the second coming of Christ. Deebi'uu gooftaa Yesuus Kiristoos warri gara samiitti ol fudhataman. The weak in the second resurrection which take place in the 1000th year after war, thereafter. Cubbamoonni ammallee cubbamoonni illee qaamumaan ka'u waggaa tokko booddee ka'u garuu kaanii garamitti deemu gara du'a bara baraatti. Gara ibidda bara baraa jechuun ibidda bara baraa nyaata jedha. Hin balleesseetiin jedha. Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti guyyaa inni Waaqayyo sun maalillee isaan hambisu jedha. Dameef hiddallee hambisu jedha. Gubee balleesseetiin jedha.
lakkoofsa lammataatti mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 4 amma 6 irratti argineef hin jenne jechuudha. Kanaaf obboloota kun bu'uura amantii adda laalle keessatti okay, 20 irraa qabee okay. Okay, 20 irraa qabee 21 irraa qabee aga okay, 21 irraa qabee aga 24tti kan laalleet hin jenne ergama sadaffaa achiin booda ammootu awwaala warra du'an ammootu akkamitti du'aa ka'an kan jedhu kan ilaalleet hin jenne isa kanadha jechuudha. Kanaaf dhugaa jiru kanatti qabannee hundumti kennayyuu dhugaa sobaan soba jechuu danda'u qabna jechuudha. Kan akka jennu Waaqayyo hunduma kennayyuu nu gargaaru kutaalee afaan kutaatti aanu xumurraa isinillee ammoo taan caalaa dubbisuudhaan hidda dhugaa irratti akka gadi fageeffannu Waaqayyo kan nageenyi nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa jechaati kadhaadhaan golamneet hin jennaa hin kadhannaa. Guddaa si galateeffannaa. Ulfina addaan fu'amee si dhiyeessina Waaqayyo abbaa keenya. Dhugaadha baay'ee nu gargaarte. Dhugaa dubbii keetii nu barsiifte. Nullee dhugaatitti nu barsiifteen akka jira. Dhugaan dhuga sobaan soba jennee qulqulluu bakka abbaan cidhaa hin jirretti hamuummota baay'atu diiguu akka dandeenyu. Abbaan cidhaa bakka jirutti hamuummunni akka ol ga'uuf waan godhuu qabnu hunda akka godhuu dandeenyuuf nu gargaari. Afaan yeroo keenya irratti ati moo'ii maqaa tokko jalma keessatti biyya lafaa jalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen.